baasaatittu hooda kormi marrachuuni alagaa numbittu dirqama taate hidhachuuni biyya baasaatitti maali kormi marrachuuni hinneensiin diidatti dirqama keenya hidhachuuni ati yaabbaa lafaa maa gurgurta qabiyyeesiif maal tafaa 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 dhaaboliin Oromoo karaa nagaa falmani hidhaatti gooraman maal taana akkataanu namnu nuti maal taana kawweenaa falmannu maal taana akkataanu namnu nuti maal taana kawweenaa falmannu waan fala kan abbaa malaa keettoon barcuma iyyaasuu butee goobanaan bakka awwaalchaa dhabee kallachi haqaanuuf kalaa bitamaan akkuma saree yoo dutee booddeen salphina kan sabni adabee maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra cubbuu nutti maltee maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra horii saba gantee dhaamsi gootaa dhufee bosonaa fi garaa sirrii darbiin kufee akkamiin si nyaaraa muka damee muruun jirma gabbisuufi yeedha lama daqsuun lubbuu nyaachisuufi deebite kaasirni mootii gonfoo waljabeessaa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo deebite kaasirni mootii gonfoo waljabeessaa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo Oromiyaa godhan dachee dhiigaa hidhadhu garaa kaanee maaltu jalqabee dhiisaa hidhadhu qawwee of dhabanii lafti namaan fiigaa hidhadhu garaa yoona lugnatu galee ciisaa hidhadhu qawwee diinqa keetti si hidhuuf deemaa hidhadhu garaa waqti hafaa jala riphee ciisu hidhadhu qawwee dhiigaan tiksi dabaree seenaa hidhadhu garaa diinna abbaaf dhufe ilmoon niisu hidhadhu qawwee hidhadhu garaa hidhadhu qawwee biyya baasaatittu hooda kormi marrachuuni alagaa numbittu dirqama taate hidhachuuni biyya baasaatitti maali kormi marrachuuni hinneensiin diidatti dirqama keenya hidhachuuni ati yaabbaa lafaa maa gurgurta qabiyyeesiif maal tafaa 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 warri kaayyoo dabsee daboo dabaa dhaqe raqaaf karaa make maal taanu akka taanu beekna nuti maal taanu biyya keenya eegna maal taanu akka taanu beekna nuti maal taanu biyya keenya eegna nuti baramee qaganamne suusiini yoo silmoo guddifachaa keessaan nu gane maqaa nu himachaa yaa warra abbaa hin himanne jaarraa oliif nu dhaabdan addachaa haaloon hin hafuni baafanna dachaa maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra cubbuu nutti maltee maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra horii saba gantee qarri qaramuruu
Bila gancheetu fakkeessuun nu furu abshaala obseetu wanti teenye teenye kaanee fuudhuun ni bee warri safuun beekne kuljilee nu dhibee deebiitti qaasirni mootii gonfoo jabeessa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo deebiitti qaasirni mootii gonfoo jabeessa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo maraamartoo tapha siyaasa baraa hidhadhu garaa saba nagaatu gidduu gaagame hidhadhu qawwee yoonni keenya sasumaa wal maraa hidhadhu garaa ufa hatsee oromummaa yakkame hidhadhu qawwee beeljigiin shakashakii yaasii hidhadhu garaa keekee irratti abbaa taataa hidhadhu qawwee maa hin nyaatini gumaa baasii hidhadhu garaa warri kalee arras mataa baataa hidhadhu qawwee hidhadhu garaa hidhadhu qawwee Ayyahe dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media. Oromiyaa Digital Mediaan keessummaa qabaa. Keessummaan guyyaa addaa aktivistii yookaan Rogeessa Hangaasuu Muhammad Waadooti. Hangaasuu Muhammad Waadoo yeroo dheeraa fi gama toora feesbuukiitiin yeroo baay'ee beekamaa addaa isa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Itti dhiyaadhaa sheer godhu waliin gayaa jedha. Hangaasuu atis waamicha Oromiyaa Digital Mediaan isii godhee kabajtee argamuu keetiif ulfaadhu. Anaa dhufuu baga nagaan gara Oromiyaa Digital Mediaa dhuftee siin jedha. Galatooma jedha waamicha kana na gochuu keessaniif warri Oromiyaa Digital Media ulfaadha jedha. Galatoomii yaadamu. Hayyee ulfaadhu wanti asirra si affeeree fi akkuma beekamu yeroo baay'ee waa'ee Oromooti kaasufnu waa'ee biyyaati kaasufnu waa'ee biyya Itoophiyaa yeroo ammaa jeequmsa hamaa keessa jiranii mata dureewwan adda addaa waliin kaafnee asirratti mari'atuu fi si affeeree mata dureewwan keenya ka jalqabaa akka jalqabaatti mata duree tokko qabaa. Innis waa'ee yeroo ammaa tana biyya keessatti guyyaa addaa ta'amee oolame kana yookaan fixrii yookaan lulluuqqii soommanaa kan ummanni musliimaa biyya sanii ummata musliimaa Oromoo qofa osoo hin taane biyyattii naannoo masqala addabaabaayii jedhamu Finfinneetti akka walitti dhufanii waliin lulluuqatanii waliin sagadan affeeramee waamee ummata waamee ture. Sanii irratti wantoonni silaa heeyyama kennuu qaama kennutu argame. Wanti sun waa'ee biyyaati. Waa'ee kana irraa haasofnaa jalqaba irratti mee isa kana akka gaafiitti Finfinneen akkuma beekamu handhuura Oromiyaati. Biyya san keessatti immoo biyyattii magaalaa gudditti biyyattiiti. Wantochi achi keessa jiru hunda irraa kan fayyadamuu danda'u sabuma Itoophiyaa guutuu jechuudha. Kanaaf masqala addabaabaayiin sun ka eenyuti akka gaafiitti. Lammaffaa eenyutu heeyyama kennaa eenyutu heeyyama irraa fudhata waan jedhullee achi keessa akka nu kaaftu barbaada. Taatee adda ta'ame kanallee akkamitti ilaalta ka jedhu itti seenuu dura viidiyoo gabaabduu takka si dhageessisa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Viidiyoon kun kan kaafame guyyuma addaati. Taatee guyyaa addaa magaalaa Finfinnee keessatti ta'ame. Mee waan kana irraa maal jettaa? Maaltu ta'ame? Waan kana akkamitti ilaalta? Itti dhiyaadhu. Galatoomii gaafii bareeda kaaste. Dhimma ijoo
harkaa nu qabdu kaastee keessattuu wanti kun akka itti ilaalamu qabu dhimmi amantii kun dhimma sensitive akka malee dhimma sensitive ta'eera. Finfinneen kan eenyuti dhimma jedhu Finfinneen ka waaqnis ka uummanni biyyattiillees beeku Finfinneen ka uummata Oromooti. Akka seenaatitti lafti ka uummata Oromooti yeroo ammaatti garuu ijaarama seenaa daddabaa biyya sanii irraa kan ka'e Finfinnee saboonni adda addaa keessa jiraatanii magaalaa saboonni hedduun keessa jiraatan san bira dabree magaalaa dippiloomaatonni adda addaa keessa jiraatanidha. Magaalaa kana keessatti abbaan biyyaa osoo hin dhoggin abbaan biyyaa inni Oromoo jedhu osoo waa takka hin dubbatin warroonni wanti kun eessarraa wanti uummanni beeku qabu. Dhiibbaan amantii irrattis godhamu ta'ee dhiibbaan saba irratti godhamu ijaarsi biyyattii daddabaa ta'e ka waggaa 130 ol dhufeerraa kaa dhiibbaan akkana. Wanti kun uummanni warri xalayaa barreesseetiin waan kana akka dhoggamu godhe warruma sirna kanaan hidhata qaban warruma masaraa keessa jiran aangoonni warri abbootiin amantii ortodoksii tawaahidoo warri achi keessa jiran warroonni orto amaaraa jedhamanii beekaman finxalleeyyonni amaaraa waan kana akka raawwatanii xalayaa kan warri barreessee iftaara kana uggure yookiin lulluuqii kana uggure warra finxalleeyyii jibbaa saba Oromoo fi jibbaa ummata musliimaa qabanidha. Dhiibbaan biyya san keessatti deemu amma immoo waan nama ajaa'ibu sirni kuni adeemsi amma deemamaa jiru it is very dangerous move. Wanti kun ka support ta'een mootummaa biyyattiitiin masaraa kiiloo 4 warri dhuunfateetiin siyaasa biyya kanaa kara ofii fedhanitti oofuu barbaadan. Siyaasa biyya kanaa siyaasa amantii takkaa, siyaasa aadaa takkaa, siyaasa afaan takkaa, siyaasa finxalleeyyoota amaaraatiin hoogganamu ka haguuggii Itoophiyaawummaa jedhamee baadhatee deemu warra deebisee gadi dhaabuu barbaadutu dhiibbaa akkana uummata irratti deebisaa jira jechaadha. Taateen guyyaadha taatee seenaa keessatti hedduu nama gaddisiisudha. Lafti suni dirreen abiyoota addabaabaay jedhamu dirreen abiyoota addabaabaay jedhamu bara dargii abiyoota addabaabaay jedhamee yaamama. Akka seenaa ta'ee iddoon banaan jiru iddoon silaa lafti qullaan jiru lafti waa itti kabajamu ka konsertiilee itti qophaayu ka taateen amantaalee irratti adeemsifamu ka masqalatti gubatu irreessanidha. Dirree san irratti irreechillee kabajamu. Irreechi Oromoo waggaa 130 booda magaalaa Finfinneetti deebi'ee naannoo sanitti hora Finfinneetti kabajama. Abbaan biyyaa osoo dadhabe hin jedhin warri alarraa dhufee biyyattii san dhuunfate magaalaa san dhuunfate dhiibbaa amantaa olaantummaa amantaa isaanii olaantummaa saba isaanii mirkaneessuudhaaf adeemsa deemanidha. Kun immoo hin fayyadu. Wanti beekamu qabu. Uummanni Oromoo akka uummata Oromootti akka nama Oromoo tokkotti haala miidiyaa hawaasaa irra deemu hordofaan ture. Miidiyaa hawaasaa irratti warri taateen kun iftaara yookiin lulluuqiin kun dirree sanitti hin godhamu jedhanii leellisan warra finxalleeyyii jibbaa sabootaa qaban, jibbaa amantii qaban. Olaantummaan bara Minilik ijaaramee bara Haayila Sillaasee tikfamee dhufe sun hadhas sirna abiyoot sirna bilxiginnaatiin itti fufuu deebi'anii ka'uu waan barbaadaniif olaantummaa kana kan mirkaneeffannu yoo dhiibbaa saboota irratti goone yoo dhiibbaa amantii irratti goonedanii waan amananiif waan kanatti deeman. It is very dangerous. Taateen guyyaadhaa ummata hawaasa musliimaa qofaa miti. Ummata guutuu biyyattii amantii hunda hordofan keessattuu saboota cunqurfamoo ta'an saba Oromoo taatee hedduu gaddisiisedha osoo amantiidhaan waliin filin jechaadha. Abbaan biyyaa osoo hin dhoggin, abbaan horaa, abbaan dachee osoo hin dhoggin alagaan olaantummaa ofii kabachiisuu barbaadu. Amantiif yaadanii miti. Olaantummaa ofii kabachiisuu barbaadu taatee tana jeeqee jira. Maaliidhaan wanti ta'ee mootummaan sirni kun yoo yaadatanii jiraatan yeroo hedduu taatee tokko yoo Oromoon hin raawwadha jedhe yoo tuutni finxalleeyyiin amaaraa didan mootummaa yeroo sana yoo isaan itti jedhe tuffii saboota irraa qabu tuffii Oromoo irraa qabu tuffii amantii irraa qabu amantii musliimaa irraa qabuun ka'e yoo duuba warri itti yee warri masaraa keessa jiru Daani'el Kibrataatti warri dhiibbaa uuman warra amantii fi ulee amantiillee ulee siyaasaallee qabatanii deeman warreen kunniin duuba yoo dhiibbaa itti uuman mootummaa yeroo san itti dabarsu godhe eeyyamanii turan iddoo kan
mootummaan ayyamee qaamoleen nageenyaa hin godhamanii jedhee turan. Xalayaan eegabarraa booda yaada kana kaasan. Wanta ko uummanni kun uummanni sirni biyya bulchaa jiru kun sirna waa takka hin beekne nama beeku nama waa yaaduuf keessaa hin qabne ta'uu qabeettuun maal beektan? Uummanni ka beekuu qabu. Sagantaan kun osoo nagayaan godhameetiin iddoo sanitti deeme akka siyaasaatittuu eenyu caalayyuu mootummaa san fayyada. Imeejii mootummaa sanii fayyada. Hawaasni ilaalchi hawaasni musliimaa kan Oromoo dhiisi kan saboota biraa kan musliima ta'an ilaalchi mootummaa kanaa qaban giddu galeessa ture. Ilaalcha san gara moor akka isa sappoorti godhanitti fiduu ka danda'u taatee kan osoo successful godhee ture guyyaadha. Mootummaan hin kasaare ilaalcha adeemsi isaa adeemsa kasaaraa ta'uu adeemsa namni barate keessa hin jirre namni yaadu keessa hin jirre. It will more than anyone it will benefit the government if it is successful. Eventiin kun osoo milkaa'e eenyu caalayyuu mootummaa kana gargaaraa ture. Taatee nadhaa taatee hedduu nama gaddisiisu taateen kun immoo ummata dammaqseera. Ummata sobamee sirna kana jala deemaa jiru kan maqaa amantii dhayatu. Amantii kamiyyuu haa ta'u sirni kun sirni Abiy Ahmad qaamota amantiis ta'ee qaamota saboota biroo ta'aniif waan saba Amaaraa ka haguuggii Itoophiyaanistiin deemuun alatti sirna hin fayyadne ta'uu taatee mul'iseedha. Taatee mootummaa kan daran saaxileedha. Taatee kana wanti gabbisu waa tokkotu jira. Saaxiluun yakka naannoo Tigraay deemaa jiru saaxiluun Abuna Maatiyos dureen amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa saaxiluun daran isa addunyaatti saaxiluun taatee nadhaa uumamuun kufaatiin sirna kanaa disintegration biyyattiin tun disintegrationitti akka deemaa jirtu. It is imminent. Amma haal amma jiru kanatti biyyattiin disintegrate ta'uun is imminent. Waan nama gaafachiisu miti adeemsaadhaati. Adeemsi hadhaa adeemsa hedduu nama gaafachiisu adeemsa hawaasa musliimaa dammaqsee akka Oromootittis adeemsa ummata biyyattii ummata Oromoolee dammaqsee yaada. Mootummaan baga godhe. Kana gochuun isaa bareeda. Osoo dhoksee nagayaan deeme isa turraa fayyadama ture. Fayyadamuu hin dandeenye. Karaa kennameef kana waan ta'eef daramuuf saaxilee adeemsa qabsootiif dhiibbaa sirna kanarratti godhamaa jiruuf akka waan badhaasa guddaa ummata kanaaf qaama isa mormuuf laateeti mootummaan kun kisaaraa olaanaa irra kufeecha mootummaan. Ya sirrii baay'ee waa'ee kana yeroo baay'ee irraa dubbatamee jira. Akkuma yaadattu Jawaari waa'ee amantaan walqixxummaan amantaa biyya sana keessatti maal ta'uu qabu sabni isaa eenyummaa isaa yoo kabachiifate argitee amantaa isaa ta'u wanti hunduu si kabajamuu danda'a waan jedhu mee viidiyoo Jawaar haasee gabaabduu dhageenyee walitti deebina. ኦሮሞዎች የራሳችሁን መብት ስታስከብሩ የራሳችሁን ማንነት ስታስከብሩ የፖለቲካ ስልጣንን በእጃችሁ ስታስገቡና የአካባቢውን ደህንነት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሂደት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስትጀምሩ ጎንደር ያለው የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል፣ ትግራይ ያለው የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል። እናንተ ኦሮሚያ ውስጥ ደካማ ሆናችሁ ልፍስፍን ሆናችሁ ተከፋፍላችሁ ተዳክማችሁ የእናንተ መሬት ህንድ እየቸበቸበው የሚኖር ከሆነ እናንተ ብቻ አይደለም የምትናቁት ከእናንተ ጋር የሃይማኖት የሚጋራው ሶማሊያ ያለው ጅቡቲ ያለው ሁሉም ይናቃል። Dhugaan jirtu tana namni waa laalee argu fagootti argaa adda wanti ta'ame isa kana jechuudha. Biyya sana keessatti namni silaa wal kabajee waliin jiraachuu ka danda'u yoo eenyummaan kan kee ati eenyu ta'uu kan kee gaafa sii kabajame qofadha. Achiin gara kaan kun soba jechuudha. Namni kasi kabajuu danda'u yoo atini of dandeettee dhaabbatte ka ta'u kana jechuudha. Jawaari durumaan dubbate wanti inni kalee dubbateetu adda ta'e jechuudha. Isa kana dhuguma jettee yaada bareedaa kaaftee yaadni ati kaafte sun maali oduu wanti sun adda milkaa'eera ta'e. Oduu wanti sun adda uummanni kun achitti dhaqee walitti dhufee lulluuqatee nagayaan gale ta'e mootummaan baay'ee bu'aa kanan jedhamne hagadhaa duula na filadhaa jedhaa karaa adda addaatiin dalagaaru hunda caalaa itti milkaa'aa ture.
kana maal argisa wanti argisiisu inni kun maali paartii biltsiginnaa yookaan badhaadhina ofiin jedhu kana keessa namni barate namni fageessee yaadu jiraachuu dhabu argisiisaa jechuudha. Bu'aa atini yoo ofumaa kan keeti yoo waa wayii kan agadattu ta'e waa wayii kan gurgurtu ta'e bu'aa waan irraa argattu tirfii argattu sana galii sila argattu sana yoo hin beekne ati daldalaa ta'uu hin dandeettu jechuudha. Amma maali achi keessatti warri waan kana keessa paartii kana geggeessaa jiranii aguma Dr. Abiyyee irraayyuu ka'ee haga gadii warroonni jiranii warroota ga'umsa siyaasaas hin qabne waa'ee barnoota wantoota achi fageessanii ilaalanii wanti kun akkamitti bu'aa buusaa akkamitti bu'aan buusu waan jedhu warroota hin hubannetu achi keessa jira jechuun nu argisiisa jechuudha. Inni kun lammaffaan immoo maali jibbiinsa. Jibbiinsi kunin diinatu achi keessa jira. Masaraa kiloo 4 sana keessa kan jiru Daani'eel Kibirati jechuudha. Diyaaqoon Daani'eel Kibirati waa'ee jibbiinsa ummata musliimaa baay'ee lallabaa tureera kana dura jechuudha miidiyaalee adda addaa irraa bahee. Inni kun amma carraa argate achi keessa seenuun ummata kana baay'ee akka miidhu jechuudha. Ummanni kun immoo maa cadhisaadha amma. Atini kan jiraattu namni gaafa amantaa keetitti dhufe gaafa maali amma namichi Itoophiyaan garam deemaa jirti gara wolaansaa amantaatitti deemuuf deemti jechuudha. Carraan amma jiru ofafuu mudhataa jiru kana jechuudha. Kana immoo ka hambisu silaa nama biyya bulchaa jira ofiin jedhutu hambisaa jechuudha. Kun hafaa hin jiru yeroo gabaabaa keessatti waan kana mootummaan hin fura yoo hin ta'ini rakkoon cimaan biyyattii sana mudatuuf deema. Inuma himna yeroo hundaan dubbanna namni hin dubbata wanti argitee dubbatamu kun mootummaaf hin liqinfamu maafi mormitoota kiyya jedhee waan yaaduuf jechuudha. Yeroo tokko beektaa biyya amma keessa jiraannu kanatti paartii mormituu baay'eetu jira. Yaada walii fudhatanii yaada walii deeggaranii yoo ati mormaa taatee waan wayii jette waan sanatti fayyadamanii of ijaaru jechuudha. Dadhabina isaa achi keessaa argitaa jechuudha. Mootummaan kun dadhabina isaa waan nu haasofnu kana keessaa argaa hin jiru jechuudha. Argitee kana inni guddaan baay'ee waan nama jibbisiisaati. Kan dura argitee sabaa fi sablammootaan waraana fiduuf ture. Gara amantaatti jijjiiru jechuun kun dirty geemii keessa galuuf qophaa'ee jira jechuudha mootummaan. Waan kana amma achi keessatti addabaabaayeen sun dhuguma ortodoksiin qofti maalidha? Biyyi tuni biyya amantaan tokko ittiin jiraatamuu miti. Amantaa hedduutu jira. Namni kamuu achi irratti dirree itti bahee bifa isaa tole itti waaqeffatudha. Amantaan tokko bichaan aangoo guddaa fudhate achitti heeyyama namaa kennu heeyyama nama dhoowwatuun kunin sirrii natti hin fakkaatu. Asirraa wanti itti dabaltu yoo jiraate yookaan kan itti aanutti dabarra yoo waa qabaatte. Qabxii tokko waa tokko jechuun barbaada haasawa Jawaarratti. Hayyuun Jawaar nama waan gara fuulduraa dhufu haasawa kana Jawaar kan dubbate waggaa almost waggaa 7 waggaa 8 ta'uuf deema. Biyya san keessatti sabni wayyabni yoo kabajaa hin argatin akka sabaatitti amantii ofii kabachiifachuu hin danda'u. Sabni Oromoo yoo kabajame, sabni Oromoo yoo bilisa bahe, sabni Oromoo cunqursaa jalaa yoo bahe amantii isaa kabachiifachuu danda'a. Oromoon inni kiristaanas ta'e inni muslima ta'es inni protestaantis inni waaqeffata. Waan tokko waan beekamu miidhaan dhibbaan amantii irra deemaa jiru kun dhibbaa amantii muslimaa qofa irra deemaa jiru. Hordoftoonni amantaa waaqeffannaa iddoo awwaalchaa hin qaban. Let live something else. Waan biraati. Iddoo awwaalcha nama du'eetti awwaalatan hin qaban. Galma isaanii yoo yaadatan ta'e ji'oota almost ji'a 4 ji'a 3 ji'a 4 dura qophii galmaaf deeman hin dhoogaman. Baasii ni yaadadha baasii 30-40 ka deeman hordoftoonni amantaa waaqeffataa karaadhaa deebifaman gariin hin hidhaman.
galma isaaniitti kabajachuu hin dandeenye. Dhiibbaan kun amantii musliimaa qofa irra jiru. Sirni kun diina saba Oromooti. Diina amantii waan amantii ortodoksii irraa adda ta'e hundayyuu diina. Wanti kun immoo yoo amantii ortodoksii wanti uummanni Oromoo beeku waa tokko jira. Uummanni Oromoo amantii ortodoksii keessatti afaan isaatiin akka waaqa hin waaqeffanne, afaan isaatiin akka hin kadhanne, akka duudhaa isaatitti akka ummata isaa hin tajaajille. Baroota waggaa 100 oliif amantiin ortodoksii warra Amaaraatiin dhuunfatamtee Oromoon hamma qeesii guddaa ta'uu hin dandeenyetti biyyatti deemamedha. Sirna santu gadi dhufeetiniin sirna dhiibbaa ummata Oromoon akka ortodoksiittuu kabajaan qabu mana san keessatti akka waan Oromoo ta'e qofaaf afaan isaatiin barreeffachuu hin danda'u. Eega haasawni Jawaar godhe kanaa wal qabata. Kiristaana taate, ortodoksii taate, musliima taate, waaqeffannaa taate akka Oromootti yoo kabajamte qofa amantii kan kee kabachiifachuu dandeenya. Afaan keetiin waaqeffachuu dandeenya. Afaan keetiin Rabbi kadhachuu dandeenya. Waa tokko si dabaluu barbaada waa'ee dirree addabaabaayii abyoota addabaabaayii kanarratti. Projektiin kun ka ijaarame haaromsi projektii dirree addabaabaayii kana ka ijaarame mallaqa ummata hundaatiin. Hawaasa musliiman jettuu kiristaanan jettuu hundaatiin ijaarame. Mallaqa ummataatiin ijaarame. Wanti mallaqa ummataatiin ijaarame immoo ummanni hunduu qixa itti fayyadamuu qaba. Osoo sagantaan amantii wal fakkaataan guyyaa tokko jiraate at the same day moggaatti wal danda'anii kabajachuu danda'an. Osoo sirni wal qixxummaa amantii kabaju jiraate jecha. Sirnichatu sirna Ortoo Amaaraa sirna dhiibbaa amantii biraatiif saba biraa arguu hin feene. Sirna san waan ta'eef malee moggat ummanni kun waggaa dheeraadhaaf waliin jiraate amantiidhaan wal kabajee. Rakkoo walirraan qabu rakkoo amantii walirraan qabu. Wal danda'ee waliin jiraate ummanni kun. Hadhaan facaafamaa jiru, dhiibbaan godhamaa jiru, warri mahabara quddusaan jedhamaniif mootummaan harka wal keessa naqatanii olaantummaa sirna fiinxalleeyyota Amaaraa, olaantummaa Amaaraa deebisuuf, olaantummaa sirna nafxanyaa deebisanii ijaaruuf dhiibbaa godhamutu taate hadhaa'u. Haasawaa Jawaaritti si deebi'eetiin golaba mata duree kan. Jawaar yeroo san godhe waan adda dhalate kan akka sabaatti kabajamuu dhabuun kenna. Akka sabaatti of kabajiisuu dhabuun kenna. Aarsaan uummanni Oromoo kafalee biyya tana ifatti baase butameetiin jijjiiramni Oromoon fide butamee harka diinaa galee harka sirna nafxanyaa ka waggaa 50 dura dhaabate deebisuu galee kabajamuu dhabetu hadha taate kana fide. Waan hadha uumame kana fide. Kanarraa barnoota hedduu fudhachuu danda'a. Uummanni Oromoo akka amantii hundaatti barnoota hedduu fudhachuu danda'a. Saboonni biroos ka Oromoo hin ta'in guyyaa hadhaa hundinuu shirri biyya kana deemaa jiru biyya akkamii akka ijaaruuf deemaa jiran ifa ta'ee mul'atee jira. Crystal clear waa takka wanti irraa nama shakkisu akka hin jiru. Sirni kun sirna olaantummaa saba tokkoo, amantii tokkoo, afaan tokkoo ijaaruudhaaf sirna uumame ta'uu hadha jala sararanii beekanii jiran. The government lose completely, they lose, and we are happy about that. Gabaabuu guddaa itti qabna mootummaan itti milkaa'u. Propaganda isaa dalagatuuf itti hin milkoomu. Daran saaxilee daran biyya saaxilee. Wanti kun waa tokko qaba. Namni waan regional ta'e qofa laala. Waan biyya keessaa qofa ta'e laala. Imeejiin taatee hadhaa biyyoota silaa inni yookiin deeggaruu malan jedhee yaadu biyyoota Arabaa dippiloomaasii biyyoota Arabaa wajjin qaban daaraa jalaa godhee jira imeejiin adda wanti inni dhufu. Mootummaan kun biyyoota dhiyaatiin ofirraa darbatamee jira. Amerikaan ofirraa darbatamee jira. Wanti isaa hafte maybe biyyoota Arabaa muraasa ture dippiloomaasiin isaa hammasa. Saniin irree hadha jigee jira. Mootummaan completely one of the worst ever regime happened in that country. Even the TPLF you bara TPLF nu TPLF dina saba kennaati yeroo turtetti saba kennatti gurtitee jira. Garuu dippiloomaasiin isiin dalagaa turte biyyattii san at least diplomatically kabachiisanii jiraachaa turan. Angoo isaanii tiksachuu yoo ta'e illee jecha.
mootummaan labbeen maafiyaan ummata barumsa hin qabne tokkoon hogganamu haalli jara itti deemaa jiran biyya diiguuf itti deemaa jiran completely waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu nama aarsu ta'u taateen adda ragaa olaanaadha. Ragaan kana waliin barbaachisu. Shira tokkotu jira beektaa shira sana osoo hin kaasin mata duree kana keessaa bahu waan feeneef. I think kumaariin geemiin mootummaan kun yaade karaa maraanuu dippiloomaatikaali kufee jira biyyoota weestarnii waan akka fudhatame jira. Walitti bu'iinsa amantaa uumee waan dhimma shororkeessummaa maalii jedhuun kan inni wal qabsiisee biyyoota weestarniin deebifadha jedhee yaade. It is too late. It is too late. They know the game. Dhimma shororkeessaa dhimma amantii wal qabsiistee wantoota akkanaatiin dippiloomaatikaali kufaatii kiyya hin deebisa jettee yaadde wanti sun ka dalagu waggaa 12 dur. Poolisii sun ka dalagu. Poolisii sun dalaguu hin danda'u. We know the Western, they want a peaceful Horn of Africa. We know the Western, they want a peaceful biyyoota galoo galaana diimaa irra jiran Horn Africa ta'an. East ammallee biyyoota Arabian Peninsula irra jiran. Haga gara Europa Mediterranean, but they need peaceful region. Garuu shororkeessummaa wal qabsiistee jeequmsa amantiitu ka'ee wantoota akkanaatti ka'e jettee wal qabsiistee diplomatically can ijaaruun danda'e. It is too late and they know all the secret. Galatoon itti dabri. Sirriidha. Wanti barbaadamee amma qabxii dhumaa irra keette kana warroonni Arabaas yeroo dhiyeennatti harkaa ba'u jedhee yaada. Ammas guyyaa addaa taateen guyyaa addaa ummata musliimaa addunyaarra jiru waan argitee waan dallansu inni kun immoo maali nu waraansi amantaa biyya sana keessatti akka ka'u hin deeggarru waan sanallee hin sabbaknullee waan akka ta'ullee wannollee qabnu maafi mootummaa wanti sun hamaa ta'uu galuu dhabeera malee nu immoo wanti sun haga gaarii hin taane waan hubannoo qabnuuf wanti kun furmaata argachuu qabaadha. Furmaanni maali? Akka mootummaatitti amantaa kamuu keessaa harka baafachuun mootummaa dirqama. Maafi ulee siyaasaa godhachuu dhiisee dirreen Itoophiyaa keessatti sabni kamuu itti bahee woloon itti ayyaaneffatu hundaafuu qixa ta'uu qaba. Akka paartii tokko naannoo tokko paartiin tokko bulchuu paartiin tokko heeyyama kenne paartiin tokko heeyyama dhooggata wanti jedhu suni hafuu qaba. Mootummaa dhaamsii guddaan nu kenninu kanuma jechuudha. Mee kana kanumaan keessaa baaneeti viidiyoo gabaabduu waa'ee Jawaar haaseeta biraas xiqqoo dhageenne kana keessaa baana. Mee tanasitti daballa gurra nama Moo dabartuu amantii takkaafuun dabartuu islaamummaafis kiristaanummaafis amirgi amantii hin jiru. Dhagaya ummanni dachii isaa hin bilisoomsin ummanni mootummaa isaa hin filatin yoo dachii isaa hin bilisoomsin masgiida bakka itti ijaarratu hin qabu bataskaana bakka itti ijaarratu hin qabu. Yoo mootummaa fi dhaabatin masgiidaa fi charchii isaa keessatti bilisummaa hin qabu dhiiroo. Oromoodhaa gaafa dabarte sabaaf sablammii biraatiifis amantiifis ni dabaratti. Ameerikaatti musliimoota guraagee ta'an amaaraa ta'an gosa adda addaa walitti qabeetiin akka isinii dabartu yoo barbaaddan gaafa mallasaan sharriin deemu san qabsoo Oromoo bira dhaabadhaan jee Oromoodhaa dabarraan iddi barana akka bareedde gartaniimi. Oo dhagaya ani isin kijibu. Akka Oromootti yoo cimtan dachiin teessanis gurguramuu raafti. Hantuunninis isinatu ni dhaaba. Masgiinni keessanis miidhamuu ni dhiisa. Charchiin teessanis tuffatamuu ni dhiifti jechuudha. Ammoo inni deemu jiru maali jaran? Fuudhaniiti yeroo dheeraa osoo bataskaanni gubate jechaa turan. As baadiyyaa kanatti miidhaa geessanii ololatti dhoobu kan uummanni keenya garuu dammaqeeti warra miidhaa san geessisanis tarkaanfii irra fudhatee bataskaanas deebisee jaare. Oromiyaa keessa ta'uu dinnaan naannoo Amaaratti masgiida gubanii akka Oromiyaa keessatti charchii irra rakkoon gahu yaadan. Kana waan beekanii hogganoota iccimaa qabdan nu qofaa miti beeka. Amaddiin Jabalfaa, Kaamil Shamsuufaa,
Awar korban dhiira isinitti hima. Warra sharrii fi siiriin biyya tanaa galtee biyya sun. Mee kana kanumaan bira darbinuu akkuma Jawaar jedhee dhaamsi kiyya dhumaa. Yoo mootummaa fi dhaabatiin masgiidaa fi Dhaamsi kiyya dhumaa argitee mootummaa ofii dhaabbatu Oromoon isa itti jiru naaf fakkaata. Yeroon Oromoon of kabachiisullee fagoo miti yoo harka wal qabatee waliin jedhe waliin dalage jechuudha. Inni kanumaan bira darbinee mee qabxiin kiyya lammaffaa waa'ee filannooti. Waa'ee filannoo kana namoota hedduu waliin irra deddeebi'in haasofnee jirra. Isa kana mee filannoo kana akkuma yaadattu filannoo seera qabeessaa miti, filannoo yeroon irra darbeef waa hedduu jedhamaa ture. Amma inumaayyuu akkuma argaa jirtu waa hedduutu jira. Kaardii kennuun, lammaffaa duula na filadhaa geggeessuu, paartilee keessa jiran waa hedduutu mudaa hedduu qaba. Filannoon kun gaafiin kiyya kallatti maan filannoon kun ni milkaa'e moo hin milkaa'u? Yoo milkaa'e immoo filannoo akkamiiti? Gaafii bareeda gaafattee filannoon beektaa waan kana actually akkuma gaazexeessaan guyyoo waaree abbaa jirmaa kaase filannoo miti. Ani filannoo osoo hin taane hirannoo jedhee yaama akkuma isaa. Kaayyoon sirna kanaa, kaayyoon bilxiginnaa wanti uummanni beekuu qabu paartii badhaadhinnaa wanti jedhamu hin jiru actually walii yaadachi. Paartii badhaadhinnaa wanti jedhamu hin jiru, maqaan isaanii tokko qofa. Innis paartii bilxiginnaa Itoophiyaati. Paartiin bilxiginnaa sirna gita bittaa Habashaa ijaaruudhaaf, Oromiyaa hirachuudhaaf filannoo jedhee ka deemu hirannoodha. Oromiyaa hirachuu barbaadan. Eenyu faan? Izeemaa faan. Izeemaa fi Abin faana warra Oromiyaa hirachuu barbaadutu filannoo jedhee deemaa jira. Filannoo tokko filannoo ka jechisiisu yoo morkattoonni jiraate. Yoo morkataan jiraate filannoo jettee yaamtaa, dirreen siyaasaa bal'atee, dirreen filannoo bal'atee wal morkiteeti. Dhaabbilee Oromoo, the one you know they are going to win this election, shakkii tokko malee dirree keessaa dhiibdee baaftee hogganoota Oromoo hiitee, hogganoota dhaabbilee Oromoo ABO fi KFO hunda isii hiitee ilmaan Oromoo yoo xiqqaate 20,000 30,000 gayan mana hidhaa galchitee filannoo wanti jedhamu jiru. Oromiyaa keessatti akka dorgomaa jiru bilxiginnaa qofa. Iddoo tokko tokkotti Izeemaan magaalota irratti yaalii dorgomuu haa godhan malee because wal dubbisaa deeman isaan. Filannoo kana waan ofii harkaa qabaniif akka fedhanitti waan hirachuu barbaadaniif iddoo Izeemaadhaaf bilxiginnaa dhiisu jira, iddoo Izeemaan immoo bilxiginnaa dhiisutu jira. Waliigalteen deemaa jiran roodmaappiin jarri jalqabarraa guyyaa jalqabaarraa eegalanii deemaa jiraniin roodmaappii warra Izeemaa waan ta'eef jechaadha. Kana waan ta'eef filannoon dhaabbileen addunyaa beekamoon ka filannoo observe gochuudhaan beekaman gamtaan Awurooppaa recognizing godhin legitimate jedhee hin yaamin minimum demandii gamtaan Awurooppaa gaafate filannoon hin guutin, mootummaan hin guutin filannoo jedhee uf yaamuu hin danda'u. Kun filannoo jedhee yaamuu hin danda'u. Namni tokko uummanni waan tokko beekuu qaba. Kaadiroonni bilxiginnaa tasammuun isaanii waa tokko hin yaadne maafiyaan kashlabbee wal guurtee miidiyaa hawaasaas ta'ee TV uummanni mallaqa isaa gibira itti kafaluun gadi baatee haasoytuu miti dubbiin. Gamtaan Awurooppaa filannoo kana
intaajjabu jedhee bahuun isaa injifannoo guddaa akka qabsoo uummataatti akka qabsoo uummata Oromootitti. Because filannoo kana laalanii qarqaarsisii kennan. Daandiin ati deemaa jirtu biyyattii gara dimokiraasiitti oofaa jirtaa waan jedhu laalanii kan qarqaarti biyyoota adda addaa dhaabbilee adda addaa sii godhamu. Yeroo filannoo kan keef eeyyama hin qabne yeroo filannoo kana dhaabbileen guguddaan hojii kanaan beekaman yeroo isaan hin taajjaben filannoo jedhanii ganda keessa deemaniitiin uummata keenya dararuun yakka biraatti saaxilu. Kun filannoodhaan miti completely filannoo jennee yaamuu hin dandeenyu. Because filannoo kana jalqaba I think torbaan lama kennan ji'a kennan galmeedha. Uummanni hin galmoof. Uummatni miliyoona 100 fi close to 120 million, more than 110 million jiru keessatti kan yaadame uummata miliyoona 40 galmeessinaa jedhanii yaada. Ji'a tokko yaalanii dadhabanii guyyaa 15 yaalanii dadhabanii ammallee guyyaa 15 itti dabalanii dadhabanii ammallee torbaan biraa torbaan lama itti dabalan. For the first time, yeroo afraffaadhaan namni galmaa'u dhabame. Kaadireen garuu maal godhaa jirtu Oromiyaa keessatti mana irra deemtee maatii akka jiruun haga daa'ima waggaa 10 osoo hin hafne kaardii kennanii maqaa galmeessan. Liistii uummata jiraataa magaalaa tokko for example let's say magaalaa Finfinnee kutaa Akaaqii uummata hunda galmeessan. Liistii sawwanti galmeessaniif uummanni haganaa galmaa'ee jira on the day of election uummanni kun hunduu filatee jira waan jedhu deessu osoo uummanni galmaa'in jecha. Sukkaaraan sodaachisaa, zayitii sodaachisaa, roorroo uummata magaalaa keessa deemu akka waan waraqaa eenyummaa ta'ee namni magaalaa keessa waraqaa kaardii filannoo malee socho'uu hin danda'u. Dhiibbaa kana hundayyuu godhaa uummanni Oromoo dandamatee filannaa hin galmoofne uummanni biyyattii. Kana irratti dhiibbaa nadhaa amantii irratti uummata musliimaa irratti godhan daran uummanni saboota biraallee dallanee filannoo kana haguma sanuu abdii qabne jedhaniitiin warri yaadan warri mootummaa kana jala shelleeqqatan akka keessaa galan akka irraa deebi'an kan godhe kan waan ta'eef filannoo jennee yaamuu dandeenyu because waan filannoon guutuu danda'u waan fair and fair election wanti jedhamu guutuu danda'u completely keessaayis alaayis guutuu hin dandeenyu waan si ajaa'ibu. Gamtaan Awurooppaa miliyoona 20 ol qarqaare filannoo kana. Dhaabbata miliyoona 20 ol qarqaare filannoo observe godhanii dhiisanii homta akka yoo wanti fidan hin jiru wanti jijjiiru hin jiru jedhan. Eertiraa biyya filannoo gootee hin beekne waggaa 30 oliif biyya namichi tokko biyya seera hin qabne biyya heera tokko hin qabne biyya namichi tokko bulchuun of madaalanii akka waan Eertiraan isaaniif filannoo kana taajjabdu Gamtaan Awurooppaa hafulemu. Gamtaa Awurooppaa jechuun dhaabbata tokko miti. Wanti uummanni beeku. Gamtaa Awurooppaa jechuun biyyoota Awurooppaa 20 jechuudha. Kuni murtii biyyoota Awurooppaa 20 Ameerikaa dabalatee biyyoota Eeshiyaas dabalateeti. Dhaabbileen miti mootummaa ta'an kanneen gamtaa Awurooppaa jalas dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalas hin jirre NGO'leen data gamtaa Awurooppaa see dhaabbilee guguddaa dhaabbata addunyaa dhaabbata mootummoota kun data kana fudhataniiti kasi bira dhaabatan. Financially kasi qarqaaran. Waan kana hundaa uf jalaa balleessee jecha mootummaan yakka ofii dalagaa jiru. Yakka kana mara osoo raawwataa jiru osoo dhiibbaan kun hundi irratti godhamu osoo filannoon kun akka filannoo ta'in hin beekne filannoo jedhanii hanga dhumaa bahuun isaanii I don't know what we call it maal jennee akka yaamnu beeknu ummata dabeessa barumsa hin qabne ka biyyattii tana addaan diigaa jiru nu actually biyyattiin suni it is beyond repair bakka suphamuu dandeettu bira dabartee jirti biyyattiin. Disintegration of that country is imminent if the government is not accepting the national dialogue. Disintegration in biyyattiin sun addaan akka Yugoslavia ta'uun waan wal nama gaafachiisu miti. Waan wal nama gaafachiisu miti. Kana kan jennu ragoolee adda addaa dhiyeessuu waan dandeenyu. Kana kan dubbannu wanti deemaa jiru haalli biyyattii keessatti ta'aa jiru dhiibbaan biyyoota ollaa irraa jiru dhiibbaan keessaan walitti bu'iinsi waraanni naannoo Tigraay jiru waraanni naannoo Beenishaangul jiru dhiibbaan waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti godhaa jiru wanti uummanni yaadachuu qabu.
sochiin waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa golee tokko osoo hin hafin dhuunfatee jira. They are not going to back down. Dhiibbaa kana mara walitti dabaltee dhiibbaa ama mootummaan ofirratti uumaa jiru isa amantii kanallee walirratti dabaltee the country that Ethiopia country is beyond repair. Irra deebi'een jedha. Haala suphamuu hin dandeenye irra jirti. Furmaannis ammas carraanis hogganoota gameeyyii uummata Oromoo mana hidhaa jiran bira jira. Biyyattiin sun even in the 11th hour ka dandamachuu dandeettu siyaasni biyya keessaa settle yoo ta'e qofa. Settle. Sudaan yeroo ammaatti Beenishaangul guutuu gaafachaa jirti. Dhimma Abbayaa Yuubi. Guutuun Beenishaangul according to 1902 treaty guutuun Beenishaangul lafa kan kooti jechuu jirti. That means including the dam. Kun waan akka salphaatti ilaalamuu miti. Pressure kana mara ka ofirratti fide harka isaatiin. Namni ijoollummaa isaa irraa nugusa ta'a jedhee yaadaa dhufe yoo daandii san irratti du'e illee namichi waan yaadaa jiru fakkaata. But he is going for that way. Waliin ka ilaallu ta'a. Yeroo muraasa wanti haalli amma deemaa jiru speedii amma deemaa jirtu biyyattiin kollaapsi ta'uuf yeroo muraasa ta'aaf. Galatoomaa. Yaa sirrii dhugamaan keetti biyyattiin sun akkuma atu jette marii biyyoolessaatti ka barbaachiftu. Mariin biyyoolessaa argitee warra hidhamanii jiran hooggantoota Oromoo namoota bebeekamoo biyyattii sana silaa ofafuu biyyattii sanaatiif gaarii ta'an akka Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa fa'aa, Abdii Raggaasaa fa'aa namoota kanneen gaafa mana hidhaatii baasanii waliin teessuma irratti ta'anii hin mari'atin biyyattiin tuni qiqircamuun isee lafa gayaadha. Beekamaadha. Kana immoo argitee namoonni yeroo garii eebjuu badaa eebjotaa hin jirru. Waan argaa jiru namni ka dubbatu waan ta'uuf deemaa jiru malee hawwii illee hin qabnu biyyattiin sun haa ciccittuu haa caccabduu jechuuf hin jirru. Yaadattaa bara Londonitti Liban Waaqoo biyyattii Itoophiyaan nagaa ka argattu maal jedhee yoo Itoophiyaa sana mabbataatan adda cicciru baballeessuudha jedhe. Sababa qaba namni sun. Yeroo sana hundi keenya itti iyyaa turre maal jedhaa namni hedduu baay'ee dubbataa turre jechuudha. Yoo ka yaadattu ta'e. Amma furmaanni Itoophiyaa jiru waa lama tan. Wanti lamaan tun maali? Tokko biyyattiin tun kompiliitilii ciccittee Oromiyaan immoo abadan hin dhiisu Oromiyaan hin dhiifnu. Maal hin dhiifne? Haga gaafii gaafatamaa jiru gaafii gaafatamee hayyoota itti dhabne sana deeffatutti Oromoon kana mootummaan kamillee yoo dhufe Haayila Sillaasee du'ee achitti Minilikii achitti wannaa hojjetaniif san illee maal lubbuun qotanii hin baase Oromoon hin dhiisu kan gaafii isaan deebi'a jechuudha. Itoophiyaa bittinnoofte keessatti gaafiin saba Oromoo deebi'allee kanaaf sodaa Itoophiyaa caccabuu hin qabnu. Uummanni Oromoo sodaa Itoophiyaan ciccitu yookaan 10 ta'uu 100 ta'uu isa sana irraa hin qabnu jechuudha. Maaf yeroo kanatti maali dhiiga dhangala'utu nu sodaachisaa jira. Badii dhumootu uumamutu nu yaachisee dubbataa jira. Garuu daa'imman biyya bulchaa jirtu waan kana waan hubatteettu fakkaatu. Maafi akkuma tuu kaaftee Dr. Abiyyi daa'ima waggaa 7 ta'ee nugusa ta'a jedhaa guddate. Inni ammallee kan itti mul'ataa jiru isuma sana jechuudha. Daandii itti amanetti yoo du'ellee ka jechuu natti fakkaata malee ga'umsa waan wayii qabuu miti. Akka immoo Taayyee Danda'aa waan inni haasa waan inni barreessu mee kana dhuguma kana dhuguma namni sun Oromoo ta'ee Oromummaanuu bilisoomtee yooma bilisoomuyyuu baattee namni suni ani hin beeku namni sun lubbuun jiraatee biyya sana irratti daba Minilik Oromoo irratti hojjanne Taayyee Danda'aa Oromoo irra hojjataa jira. Akka ilaalcha kiyyaatti jechuudha. Seenaa bara baraaf irraa hin haqamne hojjetu jira Taayyee Danda'aa. Warri TPLF jala hojjataa ture hundi waan adda Taayyee hojjataa jiru kana hojjanne. Tokkichi nama. Maafi ummata burjaajessee ummata arrabsee
afaan isaatiillee wanti baha waan gaarii natti hin fakkaatu nama kana argaa jira namni hundi ilaaluu jira inni kun akkuma namoonni hedduu jedhaa jirani filannoo miti hirannoo cirannoo oromiyaa cicciratanii qircaa fudhatanii akka nama kunoo sangaa bitee walitti qalatuu sana godhaa jiranii isaan illee wal nyaataati argitee ka wal nyaataniif dachima tanaaf wal nyaataa jiranii dachima oromiyaa tanaa inni isa kana abadan hin milkaayanii. Maaf hin milkoofne Oromootutu gaafii isaa haga fiixaan baafatuuf hin dhiifne jechuudha. Kanaaf waa'ee filannoo tilmaamuullee yoo baanne filannoo kana booda maaltu ta'a waan jedhu kama waliinuu laallu garuu wanti ta'amu waan hamaatu ta'uuf deema. Mootummaan ammallee dhaamsi keenya guddaan akka kiyyattan mootummaan osoo danda'e waa'ee filannoo kana dhiisee gara marii argitee naashinaal diyaaloog taa'ee waliin mari'atuuf taa'uu isatti jijjiiramuu qaba. Yeroo baay'ee Dr. Maraaraan Profeesar Maraaraan irra deebi'ee haasa'u. Biyyattiin tun ka hafuu dandeettu marii biyyattiiti hayyoota biyya keessa jiranii jedha yeroo baay'ee. Isa kana tachee barreessitaa danda'a. Kuni waan hamaa ta'uuf deemu kana mootummaan hin hambisa jedheellee hin yaadu garuu itti yaaduu qabaa dhaamsa kenna. Mee kana kanumaan keessaa baaneeti tuttuqaa turteetta waa'ee aangawoota biyyoota gugurdatanii Ameerikaa, Awurooppaa hedduu isaanii daawwannaallee gara biyyaa namoonni godhanis jiru. Mee waa'ee kana filannoo kana hin wannaan godhu dhaqee hin ilaalu maal ka jedhu garuu maallaqa kennee jira gamtaan Awurooppaallee isa kana maaltu ta'ama hafuun isaanii kun maal yaadanii hafanii jetta immoo warroonni Itoophiyaa yeroo kanatti daawwataa jiran kunniin maal bu'aan isaan mootummaa Itoophiyaatti buusaa jiran yookaan bu'aan biyya isaaniitii buufataa jiranii akkuma beekamu biyyoonni gugurdatanii biyyoota hiyyeeyyii irratti hundaa'aniiti jiruun isaanii kan onnoo jedhu fakkeenya bu'aalee hedduu isaan irraa argatu. Bu'aalee isaanii eeggamsiisuuf biyya san deddeebaa jiran immoo biyyattii tana tasgabbeessuuf deddeebaa jiran namoonni daawwataa jiranii mee isa kana maal jetta? Galatoomii gaafii bareeda kaastee tuquu yaalee jira gubbatti dhimma gamtaa Awurooppaatiin qabatu. Waan tokko waan beekuu qabnutu jira. Gamtaan Awurooppaa Borrell gaafa I think almost ji'a tokko dura na fakkaatee gaafa crisis naannoo Tigraay keessatti deemaa jiru daawwate aangawoota siyaasaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa akkasuma rogeeyyoota Oromoo bebbeekamoo wal arganii mari'atanii jiran. Dhiibbaan Tiwiitaraan Oromoon ilmaan Oromoo Tiwiitara irratti godhaa turan detail information hin qaban. Rooroo Oromiyaa keessa deemaa jirtu dhaabbileen Oromoo filannoo kana keessaa dhiibamanii akka baafaman aangawoonni isaanii akka hidhaman information guutuu waan qabaniif sanirratti hundaa'uudhaan dhaabbilee Oromoo dubbisuu murteessanii yeroo Tigraay irraa deebi'u dhaabbilee Oromoo faana haasa'anii jiran. Dhaabbileen Oromoo biyya kana keessatti waliigaltee biyyaalessaa yoo ta'e malee reconciliation dhugaa saboota jidduuttis ta'e dhaabbilee siyaasaa jidduutti yoo godhame malee especially dhaabbilee siyaasaa biyyattii all the political stakeholders jidduutti national dialogue yoo godhame malee filannoon kun ammas mootummaa abbaa irree biraa uumuu deema malee wanti biyya tana tasgabbeessee deemuu hin danda'u waan jedhuratti walii galanii deemanii yeroo san isaanii filannoo Itoophiyaa marsaa jaaffaa kana intaajabnaa fi intaajabnu itti yaannaa ibsa jedhu baasee gamtaan Awurooppaa booda marsaa kana torbaan lama dura deebi'anii turanii torbaan lama dura kanallee hoogganoota uummata Oromootiin wal arganii haasawanii jiran. Wanti kun ammas akka hin jijjiiramne
jijjiiramuuf illee akka hin jiru mootummaan marii biyyaalessaatiif qophii akka hin ta'in jala muranii dhaabbilee Oromoo itti himanii kana qabatanii deemanii ibsa isaanii baasan. Ibsi isaan baasan hin ibsin. I think I remember 2 months ago, something like that. The only solution biyyattii saniif wanti filannoo jedhamu kun dhaabatee mariin biyyaalessaa haa godhamu. We will facilitate everything. Waan kana gochuuf immoo waan barbaachisu hundayyuu hin guunnaa waan jedhan ibsa baasanii turan jedhu. Really? Yeah. Sanada hundaa'uudhaaf wanti I think faayidaa ofiitii fi waan jedhutu jira. Yaada uummata gowwaa, kaadiroota gowwaa, kaadiree waa takka yaaduu hin dandeenye maafiyaatu akkas yaada beekta. Gamtaan Awurooppaa maaliidhaaf yookiin gamtaan Awurooppaas ta'ee Ameerikaas ta'ee biyyoonni lixaa kunniin dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'ee maaliidhaaf Horn Afrikaan gaanfi Afrikaa kun akka tasgabbaahu barbaadanii jennee ilaaluu qabna. Rakkoon baqattoota biyyoota Awurooppaa hamma Ingiliz EU keessaa bahu kan godhe rakkoo baqataa. They don't need another round of refugee flooding to Europe in barbaadan. Baqataan rakkoo gaanfa Afrikaa kanatti sababaa faalama siyaasaa deemaa jiru kanaan dhufuun baqataan gara biyya saniitti akka dhufu hin barbaadan. Horn Afrikaa yoo tasgabbaa'e Al-Shabaab illee to'annaa, Al-Qaayidaa illee to'achuu dandeenya jedhu qaban yaada lammataa. Horn Afrikaan yeroo hunda strategic ally, especially Ethiopia is strategic ally for America. Wanti beekamu qabu. Waggoota dheeraadhaaf Al-Shabaabiin kan lolaa ture waraana Itoophiyaati. Amerikaa bakka bu'ee Afrikaa keessatti jechaadha. So naannoon kun yoo tasgabbaa'e those maybe Al-Qaeda remnants operating in Arab Peninsula, including the Al-Shabaab, ICL, kanneen ka to'achuu danda'an Horn Afrikaa yoo tasgabbaa'ee qofaadha jedhanii yaada. Yaan lammata kunif akka faayidaa isaaniitti itti laatamuu hin qabu. The other thing is wanti ilaaluu qabnu ejjennoon gamtaa Awurooppaa wanti gamtaa Awurooppaa jechaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii jechaan what we have to know is like America is speaking. Ejjennoon isaaniitii fi ejjennoon Ameerikaa wal dhibee hin beeku. Mootummaan gowwaa ta'uu nama barumsa hin qabneen hoogganamaa jiraachuu wanti yaadu Raashiyaa jala deemu. Wanti man beeku Raashiyaan waa tokko Raashiyaan biyyi Raashiyaa jala gortee kufuu jalaa baraaramtee hin jirtu. Ka durii naasoon ka waggoota dhiyoo kanu beeknu Libya, they were supporting the government Russia, but they never saved Libya. They were supporting Assad, they never saved Syria from collapsing. They were supporting the Houthi in Yemen. Yemen in Garu Digamu Rabararu Hunden, Russian. Really? Russian want to go down is you go to Mesha Orana see that Chistisi can attack all Fitaka Biatic support to go to Mele Biatek and you support to go to Tembe. When you are siding with Russia, you have to know that you are annoying the Western, you are annoying America. Tiki Akabatan, 1 year than Akagalmagan. Akagalmagesan, Libaratur, Motuman, Dugungurest, Beka, Bekum Sarabudan, Biyota Sila Jala Goru, Kamne Jala Goreja. Kudimo, Biatisan already be a digam, the Nano Tigray, want the Bekamukabu. Rako Nano Tigray, Alate, Rako, Warana, Dabre. Umani milena torba tukashan umani Tigray ro amati taka data amma ro amati adamutu mata milena sadetin ta idame adam 95% of the people of Tigray is exposed to famine. Belan remove the major money kun. It is not only internal problem, it is regional and it is international also. Akka hera motumoto gomtomanititi hera dunya hera atimalete tujir hera mirga dala nama hera kanin violate completely violate gote jirti Ethiopian English yo ya tamila torbant bre wari parliament English bakabani security council ka English military operation gavachu jiranam Sorry. That is the only way we can save Horn Africa, and we humanitarian assistance nano Tigray stood up. Dandin nukam
waraanni mootummoota gamtoomanii seenuu qabaa waan jedhu yaada akkasii sajjestu godhanii jiran. Warri biyyoonni diplomaatikaan dura yaalanii diplomaasiin yoo kufee jedhe wanti itti deeman maalidha? The second step is military operation. That will never be good for all. Akka biyyaatitti illee mootummaa kanaaf illee waan fayyaduudha miti. Ija dunuunfatanii qiletti deemuurra rakkoo Itoophiyaa atfartum jedhan Itoophiyaa already to be honest already farsaalechi. Mafrasaan የሚያሳየው yeroo iddoo hundattuu bakka marattuu lolli godhamu Benishangul almost 60-70% warra hidhattoota Benishangul bilisa baasan jala jiru. Naannoo waraana jiru. Oromiyaan bilisummaa Oromoo dhiibbaa godhee waraanatti deemu jiru. Mootummaan kun maqaa hin taane uummata Oromoo irratti baasee rola deemu jiru. Naannoo Sumaalee fi naannoo Affaar wal lolutti jiran. Naannoon Hararii filannoo kana hin filannuu jechuutti jira. Uummanni keenya duraan waan tokko qaban uummanni Hararii inni Finfinnee jirullee sagaleen isaa naannoo Harariitti lakkaa'ama ture. Akka ammaatti garuu uummanni Hararii inni Finfinnee jiru Finfinnee man lakkaayamaa jedhanii waan kana godhan. Sun immoo mootummaan naannoo Hararii hin fudhanne waan kana. Biyyattiin it's already kuftee jirti biyyi sun jara kanatti mudhachuu jiru. They are like trying till 11 hours. Hamma dhumaa yaalaa yoo biyya kana balleessinee bannaa akkuma namichi dhaadate sun Oromoon haa xafaallu akkuma jedhe balleessuu hin danda'u. Oromoon haa xafaallu akkuma jedhe san Oromoo haa xafaallu isaatitti Itoophiyaa diiguutti jira namichi. Waan tokko osoo kaasiin dabruu barbaadu dhimma biyyoota lixaa kanatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman guyyaa 15 Horn Afrikaa biyyoota Horn Afrikaa 4 daawwachuutti jira. Masri irraa eegalee then Eritrea, Sudan, Ethiopia. One thing we have to know is Egypt Masri irraa eegaluun isaanii siyaasa akkamii allegation akkamii warri Egypt aangawoonni mootummaa Egypt feed godhanii namicha kana erganii waan jedhu ilaalamuu qabu. Warri kun namni kun kan dhufeef Ameerikaan seenaa isii keessatti ergama addaa Horn Afrikaaf ergitee hin beeku. Dhimma kana hammam itti dhimmamtee hammam isee yaachisee akka irratti dalagaa jirtu ragaa kan mul'isuudha. Ergama addaa ergitee. Namichi wanti dhufeef wanti guddaan akka itti aanaa isaa dubbatee jira. I think tweet godhee jiru guyyaa lama ture. Wanti itti aanaa isaa tweet godhe the transition in Ethiopia that we was expecting in 2018 was completely dead jedhee jira. Du'ee jira. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti 2018 muddataa ture sun ifti xinnataa jirti. It's not even like badaa jiran jenne. It's completely dead because all the opposition leaders and the political figures is behind the bus. Hogganoonni siyaasaa biyyattii Oromoo ta'an akka jiraniin mana hidhaa jiranii political spacing completely shut down godhamee jira. Kan waan ta'eef biyyattiin kuftee jirti jedhee. Kana jechuun maal jedha? Wanti isaan qabatanii deemaa jiran Itoophiyaa dhufan dhimma Abbayyaa, dhimma laga Mormor ka biyyoota Sudaanii, Masrii kana qofa ta'e ajandaa guddaan filannoon kun hin baasu. You are just playing. Gadita atini mariadha. The only option is that. Waan jedhan fakkaata haalli jari deemanii sanii namichi I think ya engada Eritrea seenee ture hadha Sudan jirana fakkaate haala jiru bultii kudhan keessatti waa hunda yuuko hordofneetiin jala buunee hordofneetiin ka ummata keenya geenu ta'a jechaadha. Dhiibbaan biyyoonni dhiyaatan is completely waan nama gammachiisu wama ta'uu qabu because they want to wanta ko strategically waa tokko beekamuu qaba. Dhiifamen dheeresse. Rakkoo qabu. Biyyoonni galoo galaana diimaa irra jiran kuni Suez Canal waan jedhamu jira beekta. Naannoo Suez Canal Mediterranean jiru kana it have to be peaceful. Yeroo mara nagaa ta'uu qabu. Wanti nagaa ta'uu qabu is for the safety of Israel people. Biyyattii Israel jedhamtu safety biyya Israeliif. Naannoon kun ammallee nageenya Israelii fi nageenya biyyoota Awuroopaatiif
galaanni diimaan kun hamma galaana ol beesius kanatti hamma galaana Mediterraaniyaa boo naannoon kun nagaa ta'uu qabaadhaa jira. Naannoon kun nagaa yoo hin ta'in fintalleeyyiin maqaa amantii da'oo godhatanii or whatever isaan yaaman maqaa adda addaatti yaaman kanneen akka ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab naannoo kanatti yoo hin babal'ata ta'e dhiibbaan Israa'eliif qabu dhiibbaan biyyoota Awuroopaatiif qabu guddaadha jedhanii yaadanii. Wanti biraa immoo Ameerikaan wanti naannoo kana like monitor gochuu feetuuf waliigalteen mootummaa Eritreyaa naannoo dahlaa kana galaana diimaa irra qubsise Raashiyaa fi Iraan. Biyyoonni Weestarnii immoo galaana ship isaanii doonii isaanii nagayaan kan Mediterraaniyaa qaxxaamuree biyyoota Arabaatti dhufu yoo naannoon kun nagaya ta'e yoo naannoon kun namoota biyyoota akka warra Raashiyaa kana ammallee warra Iraan ka Huutii Yamanitti qarqaareetiin Yamaniin diigaa jiru kana irraa yoo bilisa ta'e jedhaniidha. Kana milkeessuudhaaf mootummaan Eritreyaa yakka itti jiru kana dhaabee aangoo irraa ka'uu qaba waan jedhuun deeman isaan. Because yoo naannoon kun stable yoo hin ta'in yoo mootummaan warri amma aangoo Ameerikaatti harkaa qabu dimokiraatota jedhaman warra qoqqobbii mootummaa Eertiraa irra kaa'e. Warra santu qoqqobbii amma Rippaabilikaa irraa kaasa warra santu deebi'ee dhufe. Warri sun naannoon kun nagaya ka ta'u yoo mootummaan Isaayyaas moo Eertiraan nagaya taate Eertiraan bilisa baate Eertiraan bilisa boof immoo Isaayyaas achi ka'uu qaba. Naannoon kun nagaya ta'uu qaba. Because he's destroying Horn Africa at large. Mootummaa economic disintegration jedhanii Soomaaliyaallee waan akkanaa keessa galchanii farmaajoolleen aangoo dheereffachuu yaalee uummanni Somaalee garuu uummata callisee dhaga'uu miti harkaa fuudhisee jira. San waan ta'eef Abiyyi fi Eertiraan ammas milishoonni naannoo Amaaraa dabalatee naannoo kana rakkoo olaanaa keessa galchaa waan jiraniif wanti kun dhaabatuu qabaa waan jedhanii deemaa jiraniif Jeffrey Feltman waan irra ga'ee murtii isaa for the final decision waan bultii 15 kana keessatti biyyoota Afrikaa kana dubbiseetiin walitti qabate warra Koongireesii Ameerikaa mootummaa Ameerikaa Baayidaniif direct Baayidaniin muudamee namichi kun Baayidaniif kadheessu I think military operation is imminent. Hala amma deemaa jiru kanaan biyyoonni Westerni the only option because waraanni Eertiraa nyaata uummata Tigraayiif deemu iyyuu karatti saamutti jira. Bahuutti hin jirtu. Pointiin Jeffrey achi deemeef tokko waraanni Eertiraa akka bahuu fi Itoophiyaa keessatti. Jarri bahuutti hin jiranii nyaata uummataaf deemu midhaanii saamutti jiranii uummanni beelaa dhumu jira. Kana waan ta'eef akka ilaalaa jirutti akka uummanni argaa jirutti I think military operation is imminent if government is listening what they are demanding. Ya sirri akka gaarii kaaftee dhiifama si dhaabee baay'ee xiinxala sirriiti baay'ee itti dabalullee nan barbaachisu yeroo qabnu waliin deemuu fi inni guddaan wanti jechuu barbaadu asitti biyyoonni gugurdatanii akkuma argitee nagaya gaanfa Afrikaa kana nageenyi yoo jiraate biyyoota kaawwaniifillee isaan daldalataniillee waan jedhaniifillee waan hundaayyuu jiraachuu kan danda'an kana eeguun isaanii dirqama tariitii gabaasa namichi deebee mootummaa Ameerikaatiif dhiyeessuun immoo maaltu ta'allee kanuma ilaallu biyyattiin gara hammeennaa gara kufaatima Afrikaa East Afrikaa guutuutti deemaa jira. Isa kana hambisuuf immoo biyyoonni gurguddatan ta'anii waan laalannatti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee namoonni bilisiginnaa keessa jiranii womaan fidanii bara TPLF illee barreessaatuma turanii kan yoo akka amma Leencoo Baatiif ayyuu ambaasaadara ta'e womaan fidanii kan jedhu waafa akkasiitu jira. Waan fidaniif waa fidanii waan bor waliin arginu ta'a. Mee kana kanumaan bira darbineet gara dhumaatti deemaa jirra. Mootummaan bilisiginnaa yookaan mootummaa kana walumaa galatti mootummaa finxaaleeyyii Amaaraati. Aguma bilisiginnaa badhaadhina ofiin jedhanii naannoo Oromiyaallee nutu bulchaaguma jedhaniiyyuu uummanni kun kan bulaniyyuu Biraanuu Naggaa jalatti naf fakkaata.
Xaqilaa ministeeriin illee isuma na fakkaata nan beeku waa'ee Abiyyi isatu kan mormuuf argita inni paartii mormaati garuu waanuma kalee isa irratti ta'ame san akka taasisu yeroo godhu argina. Mee akkuma yaadannu amma tibba darbe kana torbee darbe keessa mootummaan bilisiginnaa dhaaba TPLF fi shanee jedhamu dhaaba shanee jedhamu utti shororkeessummaa ani himate isa sana paarlamaa irratti raggaasisee isa sana gadhiisee jira. Mee wanti kun kalee TPLF oduu namni dhuunfaa hin hafini maqaa namaa qofaan miidiyaan oduu hin hafini shororkeessummaa himataa turte. Abiyyi gaafa gara aangootti dhufu shororkeessaan nu ture. Gaafa Jawaarfaa shororkeessummaa himata OMN shororkeessummaa himatan Gimboot Sabaatti ABO kanneen gaafa shororkeessummaa himatan Abiyyi illee lafanni ture ni yaadatta. Hangaa'utuma gurguddaa keessa ture. Immoo wanti sun badii ta'uu shororkeessummaan dhaaba kanniinis namoota dhuunfaallee himatuun kenna sirrii miti nuti shororkeessaadha jedhee bahee afaan isaatiin dubbate. Mee dhuguma TPLF amma akkuma tuukaafte 95% hin jiruma jechuun dandeenya. Kun beelaan miidhamee kun biyyaa baqatee kun immoo mirga isaatiif daggalaggalee kan jiru. Ummata kana irratti shororkeessummaan ummata kana himatuun saba akkuma arginu ummanni Tigraay saba isaa dhaaba kana jala hiriira. Saba tokko guutuu saba Tigraay guutuu shororkeessummaan himatuu hin ta'u. Inni ka biraa immoo shaneenoo eenyu inni shanee ka jedhaa jiran waraana adda bilisummaa Oromoo jaalmaroon hoogganamu jedhaa jiran immoo shanii biraattu jira. Haga ammaa ifanaan taane jechuun yeroo baay'ee kana wanti jennuuf maali? Jaalmaroon illee bahee yeroo baay'ee dhaaba shaneetii miti nu waraana adda bilisummaa Oromooti jedhaa yeroo dubbatu argina. Namoonni gurguddaan hedduullee bayanii dhaabni shanee jedhamu hin jiru waan jedhamutu jira. Dhaabni isaan himatan kun isa kam jetta? Gabaabsinaa kaasee. Galatoomii waa tokko osoo qabxii ati nagaafatte kana hin ce'in xiqqoo waa tokko asuu barbaada. Dhimma duratti ati kaastee irratti seenaa qabsoo Oromoo keessatti inni kun qabsoo firiiree inni kun immoo qabsoo irratti hiriire. Warra qabsoo irratti. Hadhaa miti. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti goobanni daacee alagaa afaan Oromoo fixaa ture. Namoonni akka Tukee Maammaa Minilik qabatanii uummata Arsiitiin Amaarri Waaqaa jalaa baqadhaa jedhanii uummata fichisiisaa turanii. Namoonni halkoofaatti daandii gargisiisaa turanii. Warri Azuulee fi Calanqootti uummata keenya fichisiise. Warruma akka hadha gurbaa taayee jedhaniin kana. Goobanni duris ture hadhasisaa borullee hin jira. Kan waan ta'eef waan haaraa miti. Garuu seenaa isaanii xureessanii boruu saba kana wajjin akkamitti akka deemu barbaadan san yeroon ka mul'isu ta'a. Akkasitti kooment irratti godhu malee biraan darbu jedheeti. Goobanni duris ture hadhallee kaleellee hadhallee hin jiran. Hadha immoo warri akka taayee hiriiranii saba kana gurguratanii garaa ofiitiin jijjiiratanii saba kana irratti duulaa turanii seenaan immoo galmeessaa jira jechaadha. Dubbii maqaa shororkeessummaa jedhanii itti moggaasanii paarlamaan raggaasifatanii bu'uura seeraatiin doorsisaa itti deeman kanatti ceenaa. Dubbiin kun nu dhaaba shanee jedhu hin beeku. Oromoon hin beeku dhaabni shanee jedhee of yaamullee hin jiru. Shaneen maqaa daabboo qabsaa'ota Oromootiif mootummaan sirni kun kenne. Qabsaayaa nama dubbatu nama saba isaatiif falmatu maaliif dhoofna waan kanarratti waan Jawaar kaasee dubbadhu malee biran taru define, defame and destroy waan sadi kan
ummata tokko yoo maqaa isaatiin yoo dha'uu barbaaddu maqaa wayii itti baasta maqaa saniin xureessita achiin ajjeefta. Duula irratti bantaa jechaadha. Haala Hitler itti fayyadametu san. Word by word. Define, defame, destroy. Maqaa wayiitti ooddu malee dha'uu hin dandeettu. Amma jarri jalqaba abaawoo shan jedhanii yoo yaadatin abaawoo shan jedhanii ka'aniitiin jijjiiranii shan qofa. Wanti abaawoo shan jedhanii kaasaniif warra ofii bixilan ka hiltani bixilan kana waan kana jalaa baraaruudhaaf malee qabsaa'ota gabeenyii akka hayyuduree abaawoo Daawud Ibsaa waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru kanarraa yookiin accusation kanarraa hambisuuf miti. Kaayyoon wanti kun godhameef iyyuu kaayyoon seerri kun baheef iyyuu dhufaatii ergama addaa Ameerikaatiin wal qabata. Akki jarri kun nu dirqisiistee kara national dialogue yoo ka deemnu dhaabbilee lamaan ka shanii jedhanitti moggaasaniif TPLF jedhan kan akkamitti marii kana keessaa baafna. Shororkeessummaa yoo moggaasne marii kana keessaa isaan hambisuu hin danda'e. Even if they force us waan jedhuuf dura ilaalaniiti ka waan kana eegalaniif. Inni biraa immoo Oromoo ajjeesuudhaaf, Oromoo fixuudhaaf, hayyoota Oromoo ajjeesuudhaaf maqaan jarri justify itti godhanii deemuu barbaadan maqaa shanii jedhudha. Anin maqaa abaa'oo jedhuun video sani osoo qopheessine bareeda ture. Wayyaaniin bara aangoo isii maqaa abaa'oo jedhuun aangawoota Oppidoo including aangawoota Oppidoo keessa jiran namoota Oppidoo keessa jiran ummata yaa qote bulaa waa tokko hin beekne barsiisota hayyoota barattoota maqaa abaa'oo jedhuun fixaatu mana hidhaatitti kolaasaatu ilmaan Oromoo maqaa itti bugaati maqaa yoo itti bugaasu malee dha'uu hin dandeessu. Yeroo san shororkeessa jettee seerallee yoo baaste yeroo sun it's very hot time. Yeroo 911 I think 2001 yeroo Al-Qaedaan addunyaa shororkeessaa turisanii yeroo san dhimma Al-Shabaab dhimma shororkeessummaa yoo kaasee dhagayan fandisi godha biyyoonni weestarni. Yeroo sanirra hin jiru. Yeroo sun dabree jira. Ilaalchi isaan finxalleeyyummaa shororkeessummaa irratti qabanillee yeroo kanatti hamma yeroo sanii hin turre. Kan waan ta'eef qarqaarsa tokko iyyuu argachuu hin dandeessu. Sappoortii maqaa teeroristiitti moggaasee dhiftee jijjiiramni ati fidullee hin jiru. Faayidaan ati isaa irraallee argattuu hin jiru akka mootummaatti jechaadha maqaa kana. Maqaa kana wanti baasaniif uummanni Tigraay wayyaaneen bosona seentee jirti. Hojii dalaguu jiranii. Hamna isaanii hamma danda'an finxalleeyyii amala milishaa jedhamanillee warra mootummaa Eertiraallee hundayyuu ofirraa lolataa jiran. Isaan hadha shororkeessa jettee yaamtee dhiistee humna akka godhuu hin dandeettu. Dhiibbaa biyyoota addunyaa irratti uumuu hin dandeettu. Because you are criminal government. Mootummaan yakkamaa ta'e mootummaan uummata biyya isaa mootummaa biyya alaa yaameetiin sovereignty biyyattii diigee saba isaa uummata biyyataa keessa jiru. Biyya ollaatiin dhoofsisu is a criminal government. Background inni akka qulqulluu ta'eetiin kaawwan shororkeessaa jedhee isa yaamsisuu danda'u hin qabu. Legitimation tan hin qabu mootummaan kun. The other thing is this government is not elected government. It is parliamentary kun. Parliamentary yeroon isaa dhumatee roorroon humna murna biyyattii tana gara signal mutiitti deebisuu barbaadaniin paarlamaa keessa turanii. It's illegal parliament. Parliamentiin kun waa tokko iyyuu murteessuu hin danda'u. They don't have a mandate. Yeroo waan akkanaa murteessuu hin qabanii waa tokko fiduu hin danda'u. Waan tokko osoo hin kaasin bira darbuu hin barbaadu qabxii sanarratti. Maqaa shanee jedhu kanaan hayyoota Oromoo fixaa jira. Waan hedduu nama gaddisiisu lixa Oromiyaatitti barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo kan maatii bira ayyaanaaf dhaqe ajjeesa. Barsiisaa PhD dalaguu deemu biyya Chaayinaatti balalliidhaaf guyyaan lama hafeef ajjeesan hayyuu saba kana fayyadu. Barattoota maatii ofii ilaaluu deemte barattoota yuunivarsiitii maatii ofii baadiyyaa deemte ajjeesan. Ilmaan Oromoo mana hidhaatii gadi guuranii halkanii guyyaa wanti lixa Oromiyaatti waggaa lamaa waggaa sadan kana ta'aa ture gujitti ta'aa ture yeroo ammaa Baaleetti Arsii lixaatti Jimmatti hammaatee deemu jira.
whatever you label as shororkeessa or something like that, you are already committing godhu jiran. Ummata kanarratti isaan shororkeessanii waan raawwataa jiran maqaa itti baasuun barbaachisu ummata kana fixu. Already fixaa jiran kan. Already itti baasanii dhiisanii shororkeessa jedhanii shanee jedhanii manaa baatanii fixaa jiran. Namni gariin gowwoomuu qabu. Shaneen maqaa Oromoon. Oromoo shanee jedhanii yaamaa jiran. Oromoo taargaa kanaan fixutti jiran. Oromoo yookiin Gaambeellaa mitiin shanee jedhamee jedhamu. Yookiin Amaaraa miti Amaara shanee jedhamee jedhamutti hin jiru. Oromoo maqaa daabboo Oromoo dachii irraa duguuguuf baafamedha. Kana waan ta'eef uummanni keenya falmachuu qaba. Mootummaan tun hangamuu maqaa feete tuultee sirni wayyaanee hin kufe. Sirni wayyaanee maqaa kana eega baasee booda yeroo saniyyuu osuma addunyaa irratti maqaa kana moggaasuu shororkeessaa maal jechuun fudhatama ajandaan kun fudhatama qabu sanittuu legitimatiin wayyaanee kufaa deeme. Eega heera ukkaamsaa san baasee booda heera akkasii baatan. Mootummaan haada morma isaatitti duudhaan gale moor duudhaa ofitti jabeesse malee heera kana baasuu wanti ofirraa laaffise hin qabu. Kufaatiin mootummaa kana waan nama shakkisiisuu miti. Miseensi paarlaamaa tokko dubbatee ture yoo mana maree jalqaba osoo kara paarlaamaatti hin darbin dura mariin illee godhamutti Abdullaahi Ammumaa Leemuuf Bilbiloo naannoo san bakka bu'ee boqqojjii naannoo san bakka bu'ee paarlaamaa jira nama waggaa dheeraa paarlaamaa jiru nama bara illee dubbatee ture miseensi sun. Bara wayyaaneetu maqaa kanaan uummanni Oromoo saboonni miidhamaa turan Gimboo Sabaatti jedhanii uummanni Amaaraa miidhamaa ture maqaa kana amma deebisanii baasuun waan fakkaatu miti. An akka nama tokkootitti waan kana hin fudhadhu jedhee dubbatee jira word by word. Caasaan amma jiruu fi caasama bara wayyaanee jiru warruma bara wayyaanee uummata cunqursaa turetu angootti deebi'ee jira. Caasama santu jira. So he has a fear sodaa qaba. Uummanni sun yakkuma san ammallee akka itti fufuu deeman. Waan kana ilaaluu qabda uummanni. Namichi kun miseensa dhaaba kanaati. Nama yeroo ammaa paarlaamaaf dorgomaa jirudha. Caffeedhaaf dorgomaa jirudha boqqojjii irratti. Nama kanatu mootummaa ofiitiinuu sirna ofiitiinuu sirrii miti wanti kun jechuutti jira. Wanti kun sirrii akka hin ta'in miseensonni isaanii itti himaa jiranii uummanni Oromoo kan duruu beeku maqaa itti baasanii fixuun abbootii qabeenya Oromoo maqaa itti moggaasanii saamuun biyyaa baasuun barataa Oromoo ajjeesuun waan duriyyuu itti fufee haarawaa miti. Wanta kana ka dhaabsisu qabsoo wolooti. Qabsoo woloo ka waraanni bilisummaa Oromiyaa godhaa jiru ka qeerroon Oromoo maloota adda addaatiin godhaa jiran jabaatanii deemuu speeshaalii yeroo dhibbaan addunyaa jiru kana gochuutu furmaata ta'a. Galatoon. Haye ulfaadhoo dhugaa keetti wantoonni ati kaafte hundinuu sirrii. Mootummaan kun sababni maqaa kana baasee fi akkuma uummanni Oromoo keenya amma yeroo baay'ee shanee yoo jedhanii shanee dhaaba biraatitti achi qabee jira natti fakkaata. Isni sun isa sanii miti shanee Oromoo si maan shanee jedhaa jiranii si umaan shanee jedhanii si ajjeesuuf akka ta'an kana beeki. Yookaan adda bilisummaa waraana adda bilisummaa Oromoo daggala jiru sana miti ka shanee jedhamaa jiru. Anasii warruma abbootii hawwalee kennaan shanee jedhanii shororkeessummaa maqaa kanaan ajjeesuu fi gidirsanii hidhanii biyyaa baasuuf kana godhanii Oromoon guutuun waan kanarra walii galuu qaba jechuudha. Dhaamsi keenya guddaan cimaan qabsiisuu qabnu saba keenya kana jechuudha. Ka du'aa jiru eenyuun waraana adda bilisummaa arganii qabanii ajjeesaa ka jiran hin argitu. Akkuma kaaste barsiisaa ijoollee barattoota mana gara maatii dhaqanii shanee deeggartu jedha. Namoota gugurdaa ciccimoo ta'an bu'aa silaa saba Oromooti oduu dalaganii buusan jedhanii yaadan isaan sanniin fuudhanii ajjeesutti jiranii. Ammallee maqaa kanaan shaneen hin jiru. Dhaabni shanee an jedhee of waamu tokkollee hin jiru. Isa kana uummanni Oromoo guutuun waliigalatti kana beekuu qaba. KTPLF maali waan jedhamu tokkotu jira. Namoonni wal fixanii waan fedhan wal godhanii warruma tokko warra adda baqaqe kun warra kalee saba keenya fixaa ture warri lamaan kunuyyuu jechuudha. Amma warra aangoo irra turanii fi
warra aangoo irra jiranii jechuu garaagarummaa qabaatan malee caasaan jaraa tokko. Wanti isaan godhaa jiranillee waan waluma fakkaataati, waan garaagarummaa qabuuti miti jechuudha. Kanaaf wanti isaanii baay'ee garuu akka wannoo tokkotti, akka nama mirga dhala namaatiif mormu tokkotti wanti isaan irra gahaa jiru kun waan sirriitii miti. Namni ni balleessa. Gaafa balleesse namni tokko qaama seeraan gaafatamee badii sanaaf seeraan adabamuu qaba malee jumlaan saba tokko guutuu, biyya tokko, naannoo tokko guutuu shororkeessummaan himattee naannoo tokko guutuu balleessuun immoo boruu hegeree biyya sanaatiif sirrii miti jedhee yaada. Kana kan waan bira darbineeti gara qabxii dhumaatii fi yeroo illee qabnu as keessatti waa'ee yeroo baay'ee irra haasamaa ture, namoonni baay'ee irraallee barreessaa turame wannaa jedhan waa'ee hooggantoota Oromooti. Amma yeroo kanatti immoo irra guddaa yeroo kana namni waa'ee hooggantoota Oromoo mana hidhaa jiranii baay'een hin dubbatamaallee miidiyaalee adda addaa irratti wanti akkasii dhiibbaan godhamaa jirullee baay'isee waan natti mul'ataa hin jirreef waan kana maalirra jira hooggantoonni Oromoo Jawaariif Baqqalaa dabalatee hundi isaanii ABO'f KFO akkasumas deeggartoonni hundi mana hidhatti dararamutti jiranii uummanni Oromoo isaan kana bifa maaliin sagalee ta'aa jira. Immoo sadarkaan isaan irra jiranii maali waan jedhuufi asuma keessatti yeroon waan nu jalaa gabaabbatee jiruuf yaadallee asumaan carraa sii kennaa naaf gabaabsi. Galatoomii Adam. Dhimma hoogganoota kennaa ajandaan mootummaan guyyaa guyyaan uumu kun I think gaappii uumutti jira. The vast majority akka dhimma hoogganoota wanti ajandaan halkanii guyyaa uumamuuf iyyuu wanti tokko hoogganoota Oromoo mana hidhaa jiran uummanni dagatuu fi ajandaan isaanii akka mainstream irratti ajandaa hin taanee fi wanti ajandaa yeroo hunda waan haaraa mootummaan waan uummata kana busy ittiin godhu halkanii guyyaa uumuuf hoogganoonni keenya yakka tokko raawwataniiti miti. Kan hidhame Jawaarii miti. Kan hidhame Baqqalaa, kan hidhame Jaalabdii Raggaasaa yoo Jaalda Gammachuu miti. Kan hidhame Oromummaan. Oromoo guutuutu Oromummaatu hidhame. Hoogganoonni uummata Oromoo Oromummaa jedhan, hoogganoonni uummata Oromoo walqixxummaa bilisummaa saba kennaa jedhan falmatanii diina wayyaanee biyyaa baasanii biyya isaatti galchan yeroo ammaa warri aarsaa qabatanii jiru. Yakka tokko osoo raawwatin. Obboleessa keenya sirni Abiyoot Minilik mataan isaa obboleessa keenya Haacaaluu ajjeesee ufii deebi'ee obboleeyyan isaa jedha. Namoota wanni murtii gadi dhiise bilisa jedhee waan ittiin himatu godhee gad dhiise yeroo ammaa akka waan meeshaa ta'ee ba'adaraa Oromiyaa kililni yaasqammatoo wantoonni yaasqammatoo jedhanii mana hidhaa keessatti dararuu jiran. Akka Lammii Beenyaa Abdataa fa'a. Abdataa. Namoota kanneen inda adaraa akka meeshaatti namni meeshaadhaa miti ka adaraadhaan fuudhaniitiin mana hidhaa kan dabarsaniitiin mana murtiidhaa fuudhanii bakka fedhan kaayatan. Dhimmi hoogganoota kennaa yeroo dhumaaf mana murtii irraa pilaazmaadhaan akka dhiyaatan jedhamee pilaazmaadhaan hoogganoonni kenna immoo nu pilaazmaan dhiyaannu mana murtiitti dhiyaanneetiin seeraan dhimma kenna dubbannaa jedhanii gaafa beellama itti aanu mana murtiitti dhiyaatanii turanii gaafa mana murtiitti dhiyaatan immoo abbaan seeraa dhimma kana wal qabatee jiru hin jiru jedhanii kuni mala isaan lafarraa harkisaa dhufanii fi almost now ji'a 10 fidhee deemu jirra. Mala hamma filannoo tana hirannoo ofii hannaaf deeman tana ka kophaa ofii dorgoman kan mala yeroo irraa gubanii achi keessatti hoogganoota Oromoo itti taphatan deemaa jiranii beellamarraan beellama dabaluudhaan ji'a 10 dabaree jira. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo yeroo hundayyuu ajandaan kenna maali ajandaa kamtu dursaa jedhee yaaduu qaba. Ajandaa keenya jala deemuu qabnaa. Garuu kana yoo jedhu ajandaa akka qabsootti biyyaalessaatti akka qabsoo wallootti goonu garuu ajandaa saba kanaaf fayyaddu ispeeshaalii dhiibbaa abbootiin amantii abbaan amantii ortodoksii
yakka naannoo Tigraay saaxilan kana ajandaa guddaa hoo ta'e kanneen mootummaa kanarratti dhiibbaa godhuu danda'an. More mounting the pressure on this government yon ta'in ajandaa xixiqqoo jala deemnee busy gochuun hin barbaachisu. Hogganoota keenya dhimmi isaanii ammallee akkuma dararaa irra jiranitti jira. Waan nama dhibu guyyaa 2 dura guyyaa 3 almost bakka Garbaa hin dhukkubaa yaala akka argatu manni murteessee dura. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Daniel Timotheos ammallee mirga hidhamaa sarbuudhaan akka hin yaalamne dhorgee jira. Hogganoonni keenya dararaa qooqa bultii 40 saba kanaaf lubbuu isaanii qabanii nyaata malee turanii hedduu miidhamanii turanii miidhaan sun ammallee yaala isaan barbaachisaa wantoota adda addaa isaan barbaachisaa xiyyeeffannaa saba isaanii uummata isaanii yeroo kanatti yeroo addunyaan mootummaa kanarra sirna kanarra dhiibbaa guddaatti sagalee ta'uun dirqama hin beeknaa biyyoota adda addaa sababa covididhaan hiriiriin eeyyamamu sababa saniin fakkeenyaaf biyyoota qabaman keessaa biyyoota Afrikaa kibbaa hanga ammaa hiriira bahuun hin eeyyamamu biyyoonni akka Ingilizillee eega eeyyamame booda deebisaniitiin cufanii biyyi Kaanaadaallee akkasuma nama 5 ol yoo deeman adabbii olaanaa jedhanii wanti kunniin akka ummanni sagalee gadi ba'ee dhageessifachuu hin dandeenye dhiibbaa akka hin goone gochuu danda'anii jiranii sanillee ta'u wantoota akkanaa dandamannee hogganoota keenyaaf sagalee ta'uun hanga dhumaatti dirqama. Bu'aa itti baya ergama addaa Ameerikaallee kan laalu ta'a. Sirni kun sammuu isaatti itti deebi'ee Abiyoot Minilikii fi warri isaa maafiyoonni isa wajjin jirtu ka sirna lummuutiidhaan deemtu ka ummanni maafiyaan doofaan barumsa hin qabne hogganu kun sammuu isaatti deebi'eetiin marii biyyoolessaa godhee biyya tana hin tasgabbeessaa fi hin tasgabbeessuun waan guyyaa muraasa keessa laalu ta'a. Dhaamsi dhumarratti qabu hawaasni keenya ummanni keenya keessattuu qaamni baratee qaamni dargaggoo qeerroon dhiibbaa trend adda addaa kanneen qophaa'u Twitter irratti hirmaadhaa. Jabaadhaa jechuun barbaada. Carraa kana waan laatteef Adam Oromiyaa Digital Meediyaan hedduu galatoomaa isin jedha. Ayyee ulfaadhu Hangaasuu dhugaa baay'ee bareedaa sagantaa bareedaa geggeessinee yaada cimaa yaada ijaaraa wanti barbaachisu dhuguma yeroo kanatti hoggannoonni kennallee mana hidhaatitti haadararamaniillee haamiidhamanillee environmentiin amma naannoo sana jirutti illee yeroo kanatti oduyyuu gaduu bayanii isaaniifuyyuu gaarii natti hin fakkaatu. Haa ta'u mirgi isaanii namoonni kun kan hidhamaniif sodaatamaniiti malee waa balleessanii miti. Kanaaf bakkuma jirrutti sagalee namoota kanaa haa taanuun anillee kanuma jedhaa yaada kaasnee hundaa akka bareedatti irratti mari'annee sabni Oromoos kanuma godhuu qabna keessattuu waa'ee amantiin hammeenna isa kana gadi fageennaan irratti hojjetuu qabna. Atis sagantaa Oromiyaa Digital affeeree kabajtee asii argamtee marii badhaa kana nu waliin godhuu keetiif horii bulii deebanisiin jedhaa. Sagantaa guyyaa addaa kenna kanumaan xumurraa. Sirba armaa gadii kana dhaggeeffattoota keenya affeerree xumurraa. Atis ulfaadhuu horii bulisiin jedha. Galatooma warri Oromiyaa Digital. Ayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtan Oromiyaa Digital Meediyaa marii Rogeessaa Hangaasuu Muhammad Waadoo woliin goone kan guyyaa addaa kanumaan xumuraa haala biraa irratti aga deebinee dhiyaannuu fi sirba armaa gadii kanaan nagayaan nu tura isiniin jedha. Horaa bulaa galatoomaa isiniin jedha. Dalagi sena galme gubadesa akasenu ne sena nama
Dalagi seenaa galmee gubbaa teessa hojjedhu seenaa galmee gubbaa teessa. Wanni goota faarsisu baraani ifaarfamu yaraani oda kaawwatee dabre kaleessa qabrii oli maqaani biyya jaalannaa saba gargaarra maqaa wayya garaarra barri deemee siqu amma jaarra gadhee hima habaarra yoo sii galee fani dubbii yoo sii galee fani biyyatti hafanii yoo sii galee fani dubbii yoo sii galee fani biyyatti hafanii yoo sii galee fani sabatti hafanii yoo sii galee fani seenatti hafanii yoo sii galee fani maqaatti hafanii yoo sii galee fani biyyatti hafanii yoo sii galee fani sabatti hafanii maqaatti hafanii biyyatti hafanii sabatti hafanii sabatti hafanii. Sodaatu haati ndeenye sodaatu yoo lafa geeche sodaatti abbaatu goota dacha abbaatu ilmoo dhimbaatu ollaatti. Sodaatu haati ndeenye sodaatu yoo lafa geeche sodaatti abbaatu goota dacha abbaatu ilmoo dhimbaatu ollaatti. Fani dubbii yoo sii galee fani biyyatti hafanii yoo sii galee fani dubbii yoo sii galee fani biyyatti hafanii yoo sii galee fani sabatti hafanii yoo sii galee fani seenatti hafanii yoo sii galee fani maqaatti hafanii yoo sii galee fani biyyatti hafanii yoo sii galee fani sabatti hafanii maqaatti hafanii biyyatti hafanii sabatti hafanii sabatti hafanii. Sodaatu haati ndeenye sodaatu yoo lafa geeche sodaatti abbaatu goota dacha abbaatu ilmoo dhimbaatu ollaatti. Sodaatu haati ndeenye sodaatu yoo lafa geeche sodaatti.